Nagaa keessanii har'ammoo viidiyoo kanaan qormaata kutaa 12ffaa bara 2016 afaan Ingiliffaa jechuudha. Paartii tan waliin ilaallaa jechuudha. Innis har'a kan ilaallu language focus dha jechuudha. Language focus kan jennu afaan irratti xiyyeeffachuudhaani baay'inaan grammar irratti kan qophaa'udha jechuudha. Hundaafuu direction question from 21 to 48 that we have the degree tokko amma 48ffaa xaaliin complete sentence dha. Sentence guutuun taanidha jechuudha. Choose the word or phrase that best completed the sentences accurately and blacken the letter of your choice on the right answer sheet provided. Question number 21. We all failed in the requirement exam. Requirement exam keessatti requirement exam kan jennu qormaata seensaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf hojii tokko seensisuudhaaf jecha. Hojii tokko seensisuudhaaf kan qormaanni kennamu. Hojii sana seensisuudhaaf kan qormaanni kennamu sana hundi keenya iyyuu kufneerraa. Blank they accepted none of us. Okay? Blank bakka duwwaa they accepted none of us. Bakka duwwaa nama tokko yoo fudhanne jechuudha nu keessaa. Okay? I think another round of advertisement is inevitable. Kanaafiyyuu namni tokkoyyuu hin galle waan ta'eef inumaayyuu advertisabiliin lafaa beeksisii kan biraayyuu maxxanfamuu danda'a. Lafaa beeksisa ba'uu danda'a. Maaliif namoota dorgomne hundi keenyayyuu ni kufne waan ta'eef jechuudha. Hayyee. Kanaafuu as keessatti bakka kana maalii naree bakka kana kan nuti eegnu therefore they accept none of us. Hundi keenya kufneerra waan ta'eef nama tokkoyyuu fudhanneera jechuudha. Therefore jechuudha. Okay? Therefore. Kanaaf wanta jedhu jechuudha. Okay, therefore kan jedhu garuu jecha kana keessa hin jiru yookaan filannoo keenya keessa hin jiru. Kanaafuu maal fayyadamna? Jecha therefore kan jedhu bakka bu'u fakkeenyaaf consequently. Consequently jira kun as keessatti consequently qabna jechuudha. Okay? The answer is consequently ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu they accept none of us. Hundi keenya sababa humneef sababa nuti humneef nama tokko hin fudhanne jechuudha jennee kanaan the answer is B ta'a jechuudha. The answer is B consequently jechuudha. Explanation consequently is used to show the result of situation agarsiisa jechuudha. Here the result of failing the exam is what? They none were accepted jechuudha. Bu'aan fudhatamuu dhabuusaa that were accepted ta'uu dhabuu jechuudha. Bu'aan qormaata kufuuti jechuudha. Consequently bu'aa situation yookaan bu'aa wanta tokko nu agarsiisa jechuudha. Kanaafiyyuu bu'aan qormaanni kun fudhatamuu dhabuusaa kun baay'inaan dhiifama. Bu'aan qormaata kana kufuu isaanii maal ta'e jechuudha fudhatamuu dhabuu ta'e jechuudha. Okay? Kanaafiyyuu namni tokko hin seenne the answer is B jechuudha. 22. Let me go and check if the car is ready. Mee kottuudhaan ilaalla yoo konkolaataan deemne konkolaatachi yoo qophaa'e ilaalla jechuun blank it's blank when I came this morning. Yeroon ganama kana yeroon dhufu blank ture bakka duwwaa ture waan ta'eef konkolaataan sun bakka duwwaa ture waan ta'eef mee akka inni qophaa'e yookaan akka itti xumuramedhaan ilaalla akka jechuudha. Ganama kana yeroon dhufu kan jedhu suni maal ture jechuudha. Ganama kana yeroon dhufu fix godhamaa ture. Fix jechuun suphamaa ture jechuudha. Suphamaa ture waan ta'eef akka itti xumurameen ilaalla. Laalaasitti amma ganama yeroon dhufu suphamaa turedha jechuudha. Akkas ta'aa turedha jechuudha. Tokkoffaa paastiidha. Paastiidha waan ta'eedhaaf will kan jettu kun hin badde jechuudha. Kanaafuu keessaa balleessina jechuudha. Will kan jettu meetiin ta'u jechuudha. Okay? Maaliif ammaa fi waan ta'eef meetiin immoo intended to be fixed was being fixed. Was being was being fixed. Was being fixed in continuously ta'uu nu agarsiisa yookaan immoo yeroo darbe keessa suphamachuusaa kan nu agarsiisudha. Therefore the answer is A ta'a jechuudha. Gaafiin itti aanu akkasidha. We need an immediate restocking. Restockii immediate yookaan immoo daddafnee restock gochuu qabna yookaan nyaata daddafnee deebisnee kuusuu qabna nyaaticha. Okay? Did you know we were late with blank food in the fridge? Fridge keessatti nyaanni bakka duwwaanii tu jira jechuudha. Nyaata bakka duwwaadhaa wajjin leetti taanee jechuun nyaata bakka duwwaatu nuuf hafee jechuudha. Kanaaf daddafnee deebisuu qabna. Daddafnee achi keessa kaa'uu qabna. Nyaata daddafnee fridge keessa kaa'uu qabna jechuudha. Maaliif bakka duwwaa ta'e waan ta'eef. Kanaafuu maal agarsiisa? Negatiiva wayii nutti agarsiisa jechuudha. Jechuun nyaanni achi keessa akka hin jirre nutti agarsiisa. Maaliif daddafnee achi deebisuu qabna jechuun nyaanni achi keessa hin jiru jechuudha karaa biraadhaan. Okay? Kanaafuu some food left with some food yoo jenne some jechuun nyaanni muraasni jira jechuudha. Nyaanni muraasni jira yoo jenne positiivaadha jechuudha. Garuu nuti keenya jechaaru daddafnee deebisuu qabna wanti jedhamuuf hin jiru jechuudha. Nyaanni muraasni jiraate as utannee deebisuu dandeenya. Okay? Scarce jechuun hanqina nyaataa achi keessa jirudha. Hanqina nyaataa miti. Little dha. Nyaata xiqqootu jirti. Little keessaa garaagarummaa kan qabu isa kamidha. Laala little yeroo jiraattu xiqqoon sii jiraadha ammayyuu. Positiiva wayii jechuun
xumurameera hin jiru xiqqoodha garuu that kun maal agarsiisa a little een kun yeroo jiraattu xiqqoon siin jiraatti jechuudha. Fakkeenyaaf xumuramee that xiqqoon siin jiraatti jechuudha. Little kan jettu garuu not at all jechuudha. Hin jirtu jechuudha. Xumurame not at all defuudha okay nyaanni guutummaatti hin jiru jechuudha. Kanaaf nyaanni hin jiru waan ta'eef nu mudannee deebisuu qabna kan jedhuuf immoo senteensii kanaaf kan fayyadu siidha jechuudha. The answer is siidha jechuudha bifa kana. Little is used to indicate a small amount of something agarsiisa jechuudha. Okay? Often with negative connotation. Here it means that almost no food left. Nyaanni hafee hin jiru akka jechuun nutti agarsiisa jechuudha. A little tu jennee garuu a little tu jenneeti nyaanni xumurameera garuu xiqqoonsi akka jirtu nu agarsiisa jechuudha. Ammi ta'e wayii kan jirtudha jechuudha. Kan litilii caala kan a little xiqqoonsi jirti jechuudha. Yeroo qabaattu ammi sunis xiqqoonsi kan akka jirtu nu agarsiisa jechuudha. The next question 24. They had to get together at 6 in the morning and when we got up at 5:45 a.m. we thought we wouldn't make it. However, we planned to get there before they left. Saatii kanatti yookaan saatii jaatti maal gochuu qabu wal arguu qabu jechuudha ganamarraa jechuudha. When we got up at this yeroo nuyi dammaqnu immoo we thought we wouldn't make it. That qopheessuun inni jechuun wal argisiisuu hin dandeenye jechuudha. Okay? However, jennu malee we planned to get there before they left. Utuu jarri hin bahin maal gochuu qabna? Achi gahuu qabna jechuudha. Okay? Laala waa'ee waan darbeeti jechuudha kan dubbatamaa jiru askeetti. They had to get together at 6 in the morning. Maal gochuu qabu ture? Laala waan maal gochuu qabu ture? Saatii kanatti wal arguu qabu ture. Saatii jaatti jechuudha in the morning when we got up at this. We thought we wouldn't make it. That make it gochuun qopheessuu hin dandeenye jennee yaadnee turre yoom kaleessadha jechuudha. However, ajennu malee we planned to get there before they left. Utuu jarrachi hin bahin maal gochuu dandeenya turre? Achi ga'uu dandeenya turre. We to get there before they left. Okay? Kanaafuu danda'uu agarsiisa jechuudha. Danda'uudhaa fi danda'uu dhabuudha waan kun. Okay? Inni kan biraan immoo waa'ee paastiidha kaleessadha kan dubbachaa jiru. Kaleessa waan ta'eef are jecha jedhu kanaas ni balleessin. Could kan jedhus waa'ee ammaadha kan ittiin dubbannu jechuudha. Must be able to achi ga'uu qabna jechuu miti kan hin dandeenyaadha waan ta'eef kaleessadha waan ta'eef the answer is diitaa jechuudha jennee bifa kanaan deebisuu dandeenya. The next question. We are going to use this room. Blank a kitchen. Okay? Roomii kana yookaan kutaa kana akka kitchenitti fayyadamuudhaafi. Okay? Akka kitchenitti fayyadamna jechuudha. Yoo ta'e being once the painting is done. Okay? Yeroo being once the painting done yeroo paintingin xumuramu yookaan yeroo halleessuun xumuramu yookaan yeroo mana halluu dibuun jechuudha. Halluu dibuu yeroo inni xumurame jiru however we will get back there. Achitti deebina. Erga inni halleeffame qulqulleeffame kichanii isa dhugaatti deebina jechuudha. Isa kana garuu kutaa kana amma sanatti akka kichaniitti itti fayyadamna jechuudha. Which is bigger in a more comfortability dha waan ta'eedhaaf. Kutaan inni sun comfortability guddaa waan ta'eef isatti deebi'uun keenya nuudhu. Amma inni sun immoo halleeffame dhuunti amma inni halluu dibame dhuunti isa kana fayyadamna jechuudha. Kanaafiyyuu foorii fi keenyas keetti fayyadamuun fayyadamnu jechuudha yoomiyyuu kun shuuriidha. As keetti kan fayyadamu laayikiidhaa fi aazii keessaa kan fayyadamuu qabna kan jedhudha jechuudha. Okay, laayik kan jennu akka wanti sun isa fakkaachuu waan agarsiisudha jechuudha. Laayikii fi aazii keessaati. Garuu asitti aazii fayyadamna. Maaliif akka sanattidha wanti suni akka kushiinaatti nu tajaajila waan ta'eef aazii fayyadamna jechuudha. The answer is D aziidha jechuudha. Is used to indicate the function or role of something. Gahee waan tokko agarsiisa. Azii gaafa jennu gahee agarsiisa waan ta'edha. Here the room is being used to as a kitchen temporarily. Asitti amma fakkeenyaaf roomiin kun yookaan kutaan kun akka maalitti nu fayyada? Akka kushiinaatti nu fayyada jechuudha. Temporarily yookaan yeroodhaaf akka kushiinaatti ijaan nu fayyaduuf azii fayyadamna jechuudha as keessatti. The next question 26. When we were in Gambella, yeroo Gambella turre sana every day after work, erga hojii hojjenne yeroo hundayyuu we blank sit by the river watching fishers called the big fish called gar and made a lot of money out of it. Nui maal bira teenya yookaan dhannee we blank sit by the river watching fishery. Fishery warra fishery qaban ilaalla turre jechuudha. Jara bira teenye qurxummiiwwan gurguddaa qabna turre. Amma ilaala hundaafuu as keessatti bakka kana maaltu gala? We blank. We used to, we have used to, we are used to, we were used to. Isa kamiin ta'a? As keessatti we have used to akkasatti fayyadamnu. Used to jina have fayyadamnu, we have used to jedhamu jechuudha. Kanaafuu isa kana keessaa baasnee mee warra kun sadan akkamittiin kamiin keessaa guutuu dandeenya kan jedhu ilaalla jechuudha. Okay? We are used to kan jennuufi amma ta'uu qaba.
Okay, kanaafuu kun immoo kaleessadha. Dhimma yeroo gaambeerraa turreetti nu jechuudha. Arrachiin turre jechuudha. Kaleessa yeroo achi turre jechuudha. We were kan jettu kun akka past tense nu agarsiisa waan ta'eef seen hin ta'u jechuudha. We were used to dhaa fi used to keessaa immoo kamiin ta'a? We were used to yoo ta'e haalli sun nutti bareera jechuudha. Okay? Addaaftu gooneerra haalicha jechuu agarsiisa. Asitti garuu addaaftu gooneerra jechuutu hin taane kaleessa akkas waan akkasii hojjechaa turre himuu qofaadhaaf jechuudha. Addaaftu goone yookaan hin goone jechuu himuu barbaade miti namichi. Maali maa jira namichi? Kaleessa muuxannoo qaban qofa himuudhaaf jechuudha. Akkas ture jechuu kaleessa akkas ture jechuu himuu yoo barbaade that maal jechuudha used to dha jechuudha. Therefore the answer is A ta'a jechuudha. Garuutu addaaftu godheera fakkeenyaaf I am used to yoo jenna fakkeenyaaf I am used to yoo jenna fakkeenyaaf I am used to jenne asitti situation tokko yoo dubbanne yookaan haala tokko yoo I am used to this yoo jenne haala kana wajjin addaaftu godheera haala kanatti bareera jechuudha. Okay, I am used to with jenne haala tokko yoo dubbanne haala kana wajjin addaaftu godheera jechuudha. Kanaafuu kun asitti addaaftu gochuutu hin taane haala kamii keessa akka turan ibsuu qofaadha jechuudha. As the answer is A ta'a jechuudha. Okay, used to describe past habit or routine kan agarsiisudha. Which first the context of sitting by the river every day. The next question, these are all blank people. Okay, namoonni kun hundi isaanii bakka duwwaa namoota bakka duwwaadha. They don't even know what is good and what is not for them. Inumaayyuu namoonni kun bakka duwwaa waan ta'aniifi wanta jiraaf gaarii ta'ee fi gaarii hin taanillee adda baasanii hin beekan jechuudha. First give them a strong explanation. Explanation gadi fageenya qabu. Explanation sirriitti ifaa ta'e isaaniif kenni jalqaba. And then call me. Erga explanation yookaan ibsa gaarii ibsa gadi fageenyaa strong jechuun ibsa gadi fageenyaan ibsa sirriitti ifaa ta'e tokko erga isaaniif kenniteeti ana waami jedha. Namoonni kun maal namoota confused ta'anii confusing dha. Namoonni kun namoota biraa confused gochaa yoo ta'e confusing dha. Garuu ofii isaaniitti confused yoo namoota ta'anidha. Okay, therefore the answer is C dha jechuudha. Maaliif namoota confused ta'anidha. Isaaniif hin galle jechuudha namoota kanaaf jechuudha. Kanaafiyyuu confused dha jechuudha. Okay, 28. I would like blank hair. Okay, blank hair before she leaves. To see leaving godhin yookaan to see hin deemini maal gochuun qaba bakka duwwaa gochuun qaba. There is a big secret she didn't want to tell the family. Maatii isheetti mukaan barbaadu iccitii guddaatu jira waan ta'eef ani ishee qunnamuu qaba. To see hin bahin, to see hin deemin dura jechuudha. Kanaafuu see to be seeing to see. Laasitti laayikiitu dhufa taanaan laayikiin jira taanaan laayikii taansee kan dhufu to plus verb waan dha jechuudha. Kanaafuu to plus jennee verb waan kana keessaa inni to kana kan jiru kun verb waan verb waan miti jechuudha. To kanaan kana qofaadha waan ta'eef sentence keessa. Kanaafuu si ilaala kun si jira jechuudha. Kanaafuu to si ta'a jechuudha. The answer is kanaafuu isti maal taate jechuudha to see. Okay, I would like to see her. The answer is B ta'a jechuudha. Okay, the next question. I would have married her blank. I had known her had was one of the wealthiest. Okay. I had known her dad. Dadin se yookaan abbaan se one of the wealthiest in town keessa yookaan magaalaa keessatti abbaa qabeenyaa ta'uu tuun beekereeti seen fuudhan ture jedha gurbaan. I was just unlucky. An nama carra qabeessa hin turre. Jechuun carra qabeessa miti ani maaliif utuu akkasitti beekatee fuudheeran ture jechuudha. Kanaafiyyuu I would have married her unless because before if only. The answer is if only ta'a jechuudha. Maaliif sababni isaa it is used to express regret yookaan gaabbii ibsuuf fayyada waan ta'eef if only jechuudha. If only gaabbii ibsuuf kan fayyadudha jechuudha. About past situation. Waa'ee yeroo darbee gaafa gaabbinu if only jechuudha. Or I wish jechuu dandeenya. Okay, I wish yookaan immoo if only jechuu dandeenya jechuudha. If only fi wish wal jijjiiree fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu past situation keessatti gaabbii wanta yeroo darbee har'a irra teenya jechuudha. Har'a yeroo ibsinu ayuu ilaala. Kan dubbatamaa yoomidha har'adha. Har'a dubbachaa jira gurbaan. Garuu gaabbichi yoom ta'e wantichi yoom ta'e yeroo darbee keessatti gaabbii yeroo darbee yeroo ibsinu bifa kanaan ibsuu dandeenya. If only and I wish jechuudha. Kanaaf as keessa kan jiru if only dha. Kanaaf if only fayyadamna. The answer is D ta'a jechuudha. Okay, neither staff members nor the police blank on the premise. Premise irratti staff member isa ta'anii, police isa ta'anii namni tokko illee hin argamne jechuudha. Okay, namni tokko illee
bakka duwwaadha. On the premise when the gangs robbed everything. Yeroo gaangiin yookaan immoo gaanga kan jennu asitti akka shiftaa yookaan durii akka jechuudha. Okay? Kuni shiftaan yeroo inni raab godhu yookaan yeroo inni saamu waan hunda yeroo inni saamu poolisiinis staff memberiinis namni tokko hin argamne. I guess it wouldn't be easy to arrest them. Nan tilmaama arrest gochuu yookiin immoo jarreen kana qabuun yookaan gaangii kana qabuun salphaan ture. Kanaafis the police are where is was which is correct. First we have to need asitti neezariin jira taanaan we have to know neezariin jira taanaan asitti isa xumuraarratti jechuudha kan as jiru fayyadamna jechuudha. Okay? As kan jiru maqaan as jiru yoo pluraalii ta'ee fi singulaarii ta'e kan jiru irratti hundaa iddoo kana neezarii asii qabna taanaan staff member noor jennee lammaffaatti dhufa miti noor jennee kan lammaffaatti dhufu kanatti irratti hundaa jechuudha asitti kan nuti fayyadamnu jechuudha aar yookaan was jechuudhaaf yookaan weer jechuudhaaf pluraalii yookaan singulaarii gochuudhaaf isa kana irratti noor jennee maqaa dhufu irratti hundaa jechuudha. Okay? Noor erga jennee booda maqaan as jiru kun maali kan jiru irratti hundaa akkuma isin jedhe jechuudha. Okay? Yoo maqaan as jiru singulaarii ta'e yoo singulaarii ta'e iddoo kana yoo inni presenti ta'e okay am jechuu fayyadamuu dandeenya is jechuu fayyadamuu dandeenya maqaa asirratti hundaa'uudhaan yoo maqaan iddoo kana ammoo pluraalii ta'e immoo maal ta'uu fayyadamuu dandeenya jechuudha aarii fayyadamuu dandeenya weerii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Okay kun darbaadha. On the premise when gang robbed waan ta'eef darbaadha waan ta'eef aariidhaa fi easy keessaa baasna jechuudha. Okay kanaafuu asitti immoo amma weeriidhaaf woozii keessaa tokko gochuudhaaf immoo poolis kan jedhu kan ilaalla jechuudha. Poolisiin maali? Pluraaliidha jechuudha. Poolisiin namoota baay'ee keessatti hammata waan ta'eef. Pluraalii waan ta'eef immoo woozii keessaa baasnee irra the answer is B ta'a jechuudha. Waan isin galle komentii irratti naaf barreessaa. Okay? Weerii ta'a jechuudha kun kanaafiyyuu. Okay. The police were jenna jechuudha. Okay. Neither nor ilaalaa. When neither nor is used, the verb agrees with the subject closest to it. Subject isatti aanee jiru sanaa wajjin walii gala jechuudha verbiin. Kana jechuun verbiin as jiru closest kan ta'e noorii booda kan dhufe sanaa wajjin walii gala jechuudha. Here fakkeenyaaf asitti police is plural. Poolisiin maalidha? Pluraalidha poolisiin asitti. Plural. Okay? So, where is correct? Where ta'a jechuudha. Maaliif kan itti yoo ta'etti wajjin walii galuu qaba waan ta'eef sinii galee dheedhee yaada waan sinii galee komentii irratti. The next question 31 we haven't done the job. Hojicha hin xumurre nuti but haa ta'u malee garuu I know we will finish it by Monday next week. Next week ni xumurra. Okay? Kanaafuu asitti still ta'amoo up still ta'amoo no yet. Okay? We haven't done the job now hin jedhamu jechuudha. Still kan jedhu kuni up until kan jedhu hin jiru jechuudha. Kanaafuu still fi yeetii keessaa kamiin ta'a kan jedhu laalla jechuudha. Still jechuu hin dandeenya ture. Yoo maal ta'e yoo asirratti ta'e la jalqabarra yoo ta'e we still haven't jenna ture jechuudha. We still haven't to enneeti ni ta'a ture jechuudha. Jalqabarra yoo ta'e still fayyadamuu dandeenya jechuudha. Okay? Xumurarra isaanaan maal fayyadamna jechuudha? Yee. Xumurarra isaanaan yeetii fayyadamna jechuudha. Kanaafuu maal jenna jechuudha kana we haven't done the job yet. Amma ammaatti hojicha hin xumurre jenna jechuudha. Okay? The answer is D ta'a jechuudha. Yet is used. Yeetii kan nuti fayyadamnu yeroo baay'ee maal keessattidha? In negative sentence. Asitti hin goone hin xumurre. Sinii galee positive irratti hin fayyadamnu jechuudha yeetii. Yeetii kan hin fayyadamnu in negative sentence to indicate that something has not happened. Wanti tokko hin taane jechuu agarsiisuudhaaf fayyadamna. Eenyuun yeetii jechuudha. Akkatti caluu sinitti agarra. The next question. Gaaffiin itti aanu maal jedha? I belong to that hotel so many times. Although I always get disappointed with their service. Ani bakka duwwaa gara hoteela sanaa yeroo hunda'u yookaan yeroo baay'ee nan dhaqa. I always get this although faallaa kanaati jechuudha. Nan dhaqa agarsiisa malee asii faallaan jira waan ta'eef. Although I always get disappointed. Utuma disappointed ta'e yookaan utuma naan taane illee jechuudha. Maal with their service tajaajilli isaan naaf kennan utuma naan taane illee deddeebi'ee nan dhaqa jechuudha. Okay? Amma yoomitti amma irratti dhaqaara namichi. Okay? Lala I belong to that hotel so many times also I always get disappointed with their service. Amma irratti dhaqaan jira jechuudha agarsiisa. Okay? Kanaafiyyuu amma irratti kan jedhu kun presentidha jechuudha. Okay? Present.
Presentii ta'ee ka'ee garuu gochaan kun yoom jalqabe kaleessa jalqabe amma yoomii ta'aa jira amma irraatti gochaan kaleessa jalqabe amma irraatti ta'aa jiru presentii keessaa isa kamiin kan fayyadamnu present perfect fayyadamna yeroo akkasii present perfect fayyadamna jechuudha. Okay, present perfect dha waan ta'eef kun past perfect had been kan jettuun past perfect deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Have been yes present perfect is the answer is B ta'a jechuudha. Was kun immoo past simple dha jechuudha. Past simple dha kanaaf the answer is B ta'a jechuudha. Okay, have been is present perfect tense used to describe an action that started in the past lala kaleessa kan jalqabamee fi and continues to the present. Amma present itti kan itti fufedha jechuudha. The next question, are you telling me he is ill? Bakka itti natti maartamoo sorry about that. Okay, sorry jedhee I blank see him right after class. Classii koona yookaan immoo erga dareedhaa baanee ilaaluu qaba. Okay, this is what unplanned action idha jechuudha. Unplanned action. Unplanned action. Okay, I am going to fayyadamuudhaaf maal ta'uu qaba? Plaaniin suni it must be planned. Okay, actioniin sun planned ta'uu qaba jechuudha. I am going to ta'eeti planned ta'uu qaba. Planned idha jechuudha. Meetii hin fayyadamnu. Will if kudis hin fayyadamnu jechuudha. Kanaafuu will if I am going to keessaadha kan shakkinu ture. Will ta'a maaliif it is unplanned. Kanaafuu unplanned gaafa wantoonni ta'anu immediate action that amma wanta gochuudhaaf murteessitu yoo ta'e jechuudha. Okay, yeroo akkasii maal fayyadamtu will fayyadamna jechuudha. Therefore the answer is will. Will is used to express spontaneous decision or intention kan nu fayyadamu. Which means spontaneous decision amma ka'ee ta'u jechuudha. Okay, without planning malee kan ta'uuf will fayyadamna jechuudha. 34. The movie was blank, boring, blank. I feel asleep while I was watching it. Okay, movichi bakka duwwaa boring bakka duwwaa waan tureefi rafititu kan hirribatu natti dhufe jechuudha yeroon fiilmii sana ilaalu jechuudha. Okay, maaliif laata akkas ture waan ta'eef. Therefore maal ta'a jechuudha. The movie was so boring that I feel what is asleep. Okay, kanaafuu so that A ta'a jechuudha. The answer is A dha jechuudha. So that yeroo kan fayyadamu is used to show the result of an extreme quality. Example, the movie was boring that the speaker was sleepy ta'e jechuudha yookaan hirribatti dhufe jechuudha. Wacha yeroo akkasii kana fayyadamna jechuudha. As keessatti wanti nuyi hubachuu qabnu so that yoo ta'e asitti maaltu jira jechuudha. Verbiin I mean kan itti aanee dhufu jechuudha. Pronounii maalidha? Subjectidha jechuudha. Subjectiin itti aanee si dhufa taanaan asii so that fayyadamna jechuudha. The next question, 35. Obviously, the car is very expensive. Okay? Beekamaadha akka konkolaataan sun baay'ee qaaliidha. Blank it is fuel economical. Qaaliyaa ta'uyyuu malee blank it is fuel is economical. Fueliin isaa economical jechuun fueliin isaa that baay'ee kan economical fuel is economical yeroo jennu maaliif isa beektu fakkeenyaaf that is not much expensive jechuudha. Expensive miti economicalidha jechuun baay'ee expensive miti jechuudha. Okay, akkaataawuma keenyaan kan nuuf ta'u yookaan immoo mijataadha jechuudha. Mijataadha inni ibsu dandeenya afaan oromoon akkam jennee ibsina fuel economical yeroo jennu it is akka bareedaadha yookaan immoo expensive miti jechuudha salphaamatti qaalii miti baay'ee qaalii miti jechuudha. Okay, baay'ees rakkasas miti garuu baay'ee qaaliis miti jechuudha. Mijataawuma giddu galeessas average. Okay, if I had the money kanaafuu tun maallaqa qabaadhe I would go for it. Nan bitan ture maaliif economically utuma qaalii ta'e kanaafuu gidduu kana maaltu jira jechuudha. Utuma ta'ee akka jechuudha jira jechuudha. In addition hin jennu dabalataan immoo hin jennu jechuudha. Maaliif faallaadha waan ta'eef yaadichi olii faallaadha waan ta'eef. But on the other hand, even so, kunis hin ta'a. But unlike that, okay, kanaaf kana rakkoo hin qabu. Garuu even so dhaafi kana keessaa akkamittiin ta'a kan ilaaluu qabna jechuudha. Laala. Even so yoo jenne asitti komaa qaba gaaffii irratti ani barreessine malee komaa jirti as komaa kanaafi maal gochuu qabna komaa kana sirriitti ilaaluu qabna komaanas hin jiru yoo ta'e rakkoo qaba garuu komaanas jira taanaan but on the other hand yeroo jennu komaa dhufa taanaan batii fayyadamna jechuudha even so yoo jenne hin ta'u maaliif asitti raanoon senteensii ta'a waan ta'eef raanoon senteensii waan jedhamtu jira raanoon senteensii jechuun senteensii sun senteensii fakkaata sirrii fakkaata gaafalaatu garuu wanta wayii keessaa irra ta'a jechuudha wanti irra deemasitti komaanas jirti komaanas jirtu kana wajjin even so dhufuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu komaa kana wajjin kam jettu B ta'a jechuudha. Okay. 36.
his suities isaa kan taa'umsa blank mine kan kooti wajjin wal fakkaata but the color is boring kan kooti wajjin wal fakkaatu yoo malee coloriin isaa kan halluun isaa namatti hin tolu I wouldn't take it even for free utuma ni tola naa kennee bilisaan utuma naa kennee yoo hin fudhadhu maaliif halluun isaa boring yaa waan ta'eef jechuudha okay kanaaf iyyuu his suities what mine kan kooti wajjin wal fakkaataadha jechuudha rather expensive as no not as much costly as akka kan kooti miti jechuus miti wal fakkaataadha garuu jechaarti waan ta'eedhaaf maal jechuudha kanaaf iyyuu almost the same as yes wal fakkaataadha jechuudha almost the same as akkuma kan kooti wal fakkaataadha garuu kalariin isaa yookaan halluun isaa adda waan ta'eef jechuudha malee the answer is C ta'a. The next question when I met her at the party yeroon iseedhaa wajjin wal arge she told me she blank her salary for the previous month I just couldn't believe her okay miindaasee maalin goone bakka duwwaa gootetti for the previous month miindaasee bakka duwwaa taatee jira laala miindaasee as keessatti hundi ilaaluu qabnu waan lama tokko laala previous month when I met tokkoffaan when I met jechuun yeroon isee qunnamu jechaadha she told me yeroo sana natti himte iseen okay yeroo sana fakkeenyaaf yeroo jarri wal qunnaman kuni meemmee onkoloolessaa ta'uu jenna onkoloolessa irratti yoo ta'e jedhee asii kan isin yoo fulbaanaadha jenna kan isin miindaasii kolleessi goote immoo fulbaanaa jenna kana jechuun lacheen isaanii yoo paastiidha gochaa yeroo paastii keessatti isa tokko dura dhufu maaliin ibsina laala paastii lacheen isaa paastii ta'e gochaan tokko isa tokko dursee kan dhufe inni isa tokko dursee dhufe kun maal ta'a jechuudha is past perfect jechuudha we use what past perfect kanaafuu kana past perfect fayyadamuudhaaf maal fayyadamna jechuudha had collected okay past perfect jedhama haazii hin ta'u present perfect dha collected hin jennu jechuudha collected in simple past jechuudha therefore the answer is B had collected ta'a jechuudha had collected okay had collected is the past perfect tense used to describe an action that was completed before another past action tokkoon duratti kan gochaa raawwatamedha jechuudha gochaan lacheen isaaniiyyuu yeroo darbe keessadha kan isaan ta'an inni tokko isa tokko dursee ta'amti isa dursee ta'e sana maal jennee waamna maal fayyadamna jechuudha we use past perfect okay we use what before another action isa dursee argamu tokkoof jechuudha. The next question sorry you blank speak to him like that okay after all he is your elder brother and he deserves some respect okay laala askeetti maal jechaadha ati akka kanatti dubbachuun qabdu satti after all hunda caala he is your elder brother inni hangafa kan keedha kanaaf iyyuu respectii wayii sirraa qabaachuu qaba okay respectii yookaan kabaja gochuufi qabda okay akka kanatti dubbachuu qabda this is what it is now we are talking about moral obligation dubbataarra jechuudha obligation yookaan dirqama isa ta'u moraalidha jechuudha safuu jechuudha hin dubbatamu akkasitti hangafattas yoo okay dhimma moraalii yeroo dubbannu maal fayyadamna should xiqqoo si jabeessuu yoo barbaanne shudii caalamoo yoo beessuu yoo barbaanne maal fayyadamuu dandeenya ought to okay ought to asitti shudii moo negatiiva gochuu barbaanne maal fayyadamna should not ought moo negatiiva gochuu barbaanne maal fayyadamna jechuudha ought jennee to not enna no ought not to jenna ought not to therefore the answer is ought not to the answer is they said rakan jirtu kana ta'a jenne bifa kanaan deebisuu dandeenya jechuudha as ought not to is used to express a moral obligation argitanii or duty which fits the context showing respect to an elder brother okay they are talking about blank artists we saw as we were coming here jarri waa'ee artistii dubbataa jiru artistii isa kam artistii isa nuti yeroo dhufnu agarre yeroo as dhufu what was doing tells that he was definitely mentally stable okay asitti maal fayyadamna which whom jenna maal asitti kan fayyadamnu article okay article argitanii article fayyadamna article nuti fayyadamnu garuu definite and article bakka lamatti qoodne ilaalla definite dhaafi undefinite jennee bakka lamatti qoodne undefinite kan jennu yeroo wanti sun murtaa'aa hin taane fakkeenyaaf asitti artist yeroo jennu artistii nuti dubbannu sun yoo murtaa'aa hin taane artistii hunda kan qabatu yoo ta'e undefinite dha murtaa'aa miti artistii abbaa barbaade yoo ta'e jechuudha kanaaf iyyuu immoo undefinite immoo dhaa fi ani fayyadamna okay yoo ta'e ani kan nuti fayyadamnu yoo maal ta'edha
qubee jalqabaa irratti hundaa'uudhaan fakkeenyaaf artist jedha waan ta'eef an artist jenna jechuudha. Okay? Wasitti immoo yoo ta'u keenya buukee ta'e immoo ebuu kenna jechuudha. Garuu buukiin sun artistiin sun murtaa'aa ta'uu hin qabu. Okay? Asitti garuu maal fayyadamna? Zee fayyadamna. Definite articleidha. Maaliifidha? Artistii isa kam artistichi murtaa'aadha waan ta'eef artistii isa nuyi agarree dhufne sana. Okay? As we were coming we saw artistii isa we saw as we were coming. Yeroo dhufnu artistii nuti agarre sanadha inni kun murtaa'aadha. It is definite. Definite taanaan definite article fayyadamna. The answer is D ta'a jechuudha. The next question, your wife blank since askeetti waan tokko sitti himu. Siinsii argitu taanaan waan tokko achi jettanii siina. Siinsii taanaan kan si fayyadamnu present perfect. Yeroo hunda jechuudha amma dandeessan. Present perfect. Qormaata irratti siinsii agartu miti present perfect filannoo keessa barbaada sana booda. Okay? Amma fakkeenyaaf present perfect kan ta'e is waiting yoo jenne kun present continuous dha. Was waiting yoo jenne past continuous dha. Would have been waiting is past jechuudha. Past kun conditional wajjin wal qabata. Conditional keessatti that sardi jechuudha. Sardi conditional jechuudha. Has been waiting. Laalaasti kun present perfect dha jechuudha. Present perfect continuous jedhamu present perfect dha jechuudha. Okay? Kanaafiyyuu siinsiin jira taanaan has. That means present perfect ilaaluu danda'u qabdu jechuudha. Present perfect jechuudha. Kanaafiyyuu answer is A ta'a jechuudha. Hundaafuu your wife blank has been waiting jenna jechuudha. Okay, hundaafuu ilaalame. Your wife blank since 9 AM but you don't even call and apologize. Okay? Si eegaarti. Okay? Even call but you don't even call don't even in bilbillee at bilbilteellee dhiifamallee hin gaafanne jechuudha. For not being able to what arrive until now. Amma maatachi ga'uu dhabuu kan keetiif dhiifama bilbiltee hin gaafanne. What cases do you have for this? Okay? Kanaafiyyuu amma ammaatti akkana gochuu kan keetiif dhiifama hin gaafne amma ammaatti jechuu kan agarsiisu maali akkuma jenne the answer is A has been waiting dha jechuudha. Okay, has been waiting is the present perfect continuous dha tense. Okay? Perfect continuous dha jechuudha. Okay. Used to describe an action that started in the past and is still ongoing jechuudha. Yeroo darbe keessa actionii jalqabe amma ammaatti kan itti fufaaru. Perfect ta'ee continuous dha jechuudha. Okay? Perfect present perfect dha continuous dha itti fufaara. Haa ta'utii garuu present perfect ta'uudhaaf immoo siinsiin jirti taanaan bifa kanaan itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. As clue jechuudha. Okay? The next question. We wish we blank hair home. Hair home. We wish wishing jira taanaan lala wishing mun jirti taanaan kan nuyi dubban waa'ee maali? About past action. Arrarra teenye waa'ee gaabbii yeroo darbe dubbataa jirra. Okay? Arrarra teenye kan nu dubbannu yoomidha amma dubbachaa jirra. Waa'ee maaliiti kan nu dubbachaa jirru immoo waa'ee yeroo darbe waa'ee waan gaabbame yeroo darbe dubbachaa jirra jechuudha. Therefore we wish we blank hair home. Yeroo jennu we will yoo jenne inta why we are talking about past action why waan darbe dubbachaa jirra waan ta'eef waan darbe jechuun gaabbii yeroo darbe nutti dhagaamsa dubbachaa jirra waan ta'eef will ta'u jechuudha. Sending immoo that ammadha present dha have sent. Okay? Kunis ammadha present dha jechuudha. Therefore the answer is B ta'a jechuudha. Okay? Okay, would send ta'uu qaba. Would send is used to hypothetical situation dhaaf. Which fits context wishing to send her home but being unable to do so. Manatti erguudhaaf fedhii qaba ture garuu amma gochuu danda'an danda'u jechuudha. Okay? Erguu dhabuu isaatii maaltu gaabbiitti dhaga'amaa jechuudha. Okay, the next question. Originally the book jalqaba kitaabichi jalqaba the book blank in Spanish. Kitaabichi blank ta'e Spanishidha yookaan afaan Spanish jechuudha. And a few years ago waggoota muraasa immoo it's blank. Argitanii ammas keessatti waan tokko hubattu. Innis maali? Gochoonni mul'achan yoom ta'anii kaleessadha yookaan yeroo darbe keessadha kan isaan ta'an. Yeroo darbe keessa ta'uu waliin yeroo darbe keessa kan ta'an taanaan immoo maal jenneet? Gochaan inni tokko dursee dhufa past tense dhaa fi simple past dhaa fi maal fayyadamna jechuudha? Perfect past perfect tense fayyadamna jechuudha. Past perfect tense kan fayyadamu isa durseef. Kanaafuu jalqaba kitaabichi yeroo barreeffamu kan jedhuuf maal fayyadamna jechuudha? Isa jalqabaa kanaaf. Isa kanaafi past perfect fayyadamna jechuudha. Past ta'ee keessa perfect fayyadamuu qabna jechuudha. Gochaawwan lamadhaa keessa inni tokko dursee dhufa past perfect dha. Isa taanee dhufuuf maal fayyadamna? Simple past fayyadamna jechuudha. Bifa kanaan jechuudha kan nuti goonu. Kanaafuu jalqabaa kana jechuun maal fayyadamna? Laala. Isa jalqabaa kana jechuun were written. Were jechuudhaaf hin ta'a ture. Were written jenna ture. Maaliif kun past perfect dha waan ta'eef. Rakkoon jiru garuu kitaabni tokkichadha.
It is not plural. Okay. Therefore asitti kun was ta'uu qaba jechuudha. Okay. Okay. Are kan jedhu immoo amma dha waan ta'eef hin ta'u was. Yes. Was written jedha kun. Deebii ta'amuun ta'uu jechuudhaaf isa taanu ilaalla jechuudha. Inni taanu immoo was translated. Yes. Translated. Was translated jedha. Maaliif past simple past fayyadamaa irra waan ta'eef isa taanutti immoo gochaawwan lama yeroo darbeeti bifa kanaan fayyadamna jechuudha. Daansanii sii ta'a jechuudha walumaa galatti. Is written kan jedhu hin ta'u jechuudha. Maaliif amma dha waan ta'eef inni kun kan dubbachaa jiru waa'ee yeroo darbeeti. The last was written in the was translated are the correct past tense form to describe action completed in the past case. Kan jiru ibsuudhaaf kana fayyadamna. Gaafni tan it is blank hot to toil in this room. Toil gochuu kan hojjechuudhaaf toil jechuun sirriitti hojjechuu that sirriitti humna keenya apply goone waan qabnu hunda apply goone sirriitti hojjetan hojjechuudha toil in this room gochuun. Kanaafiyyuu we blank it is blank too hot. It is blank hot to toil in this room. Sirriitti hojjechuudhaaf inni ho'aa jechuudha kun keessi. I suggest that we leave our switch the air condition. Kutaa kana keessaa bahuu qabna. Yookiin immoo air conditioning banuu qabna. Okay, on end work for an hour. Dat kanaafuu kutaadhaaf hojjechuu qabna jechuudha. Asitti ilaalaa dubbii darbe keessatti xiqqoo isii kana isin ibsa. An hour. Kana gaafii keenya kana wajjin waliin qabatu kun gaafii darbe irratti kan wal qabatudha. Gaafii kun dhimma artikiliiti jechuudha. Dhimma artikiliiti. Asitti iddoon konsonantii taanaani artikilii bakka lamatti qoonnee isin jedhamti definitive and definitive. Definite kan jennu murtaa'aa kan ta'e zeedha. Wanta murtaa'aa ta'e irrattidha. And undefinite yoo ta'e immoo aniidhaaf e fayyadamna siin jedhe. Eedhaaf anii fayyadamna siin jedhe. E kan fayyadamnu konsonantii yoo dhufedha. Garuu asitti fakkeenyaaf a book yoo jenneen ta'a. Okay. Garuu a hour hin jenna a hour. A hour jechuun dandeenyu jechuudha kunis. Asitti HTU kana taate jennee yookaan immoo HTU konsonantii jennee e fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Maal fayyadamaa an hour jechaa jira. Maaliifidha? Actually silent goonee dubbisna waan ta'eef yeroo dubbisu. Therefore an hour. Okay? An hour jennee. Okay? That gaafii darbe irratti yaadadheetanii hundaafuu gara gaafii keenyaatti deebi'a. Okay, it is blank. It is to toil in this. I suggest work for an kanaaf bahuu qabna. Kanaaf iddoo kana maaltu godha? Pretty hotidha, very hotidha, quietidha. Asitti tuu wajjirti ilaala. Tuu as jirtu kana gaafa argatanu as kana darbee maal fayyadamna? Tuu fayyadamna jechuudha. Okay? Lala. The answer is eta jechuudha. Okay? Two is used to indicate an excessive degree. Excessive degree yeroo ta'u wanti sun darbaa yeroo ta'u jechuudha. It is excessive. Excessive jechuun yeroon sun hamma barbaadame sanarra yeroo darbaa ta'u jechuudha. Amma barbaadame sana yeroo darbaa ta'u maal fayyadamna? Two fayyadamna jechuudha. Two jenna jechuudha. Two. Okay? Which fits the context of the room being excessively hot. Ammas keessatti kutaan kun maal excessively yookaan bifa baay'ee ho'eera jechuudha. Baay'ee ho'eera waan ta'eef air conditioning banuu qabna yookaan bahuu qabna. Bifa kanaan sirriitti hojjechuu hin dandeenyu waan ta'eef kan jedhu nuuf ibsaa jechuudha. The next question, I blank come but it all depends on whether or not it rains. Ani bakka duwwaa dhufuu nan danda'a. But it all depends dhufuu qabuun kun kan inni irratti hundaa'u whether or not it rains roobe yookaan roobuu dhabuu irratti jechuudha. Okay, my advice is that gorsi kan kun you start right on time with whatever number of attendance you happen to have. Namoota dhufanuu an kanaaf dhufuu dhabuun kan kun roobuu irratti hundaa'a waan ta'eef namootuma dhufan sanaa wajjin utuu jalqabdee gaariidha gorsi kan kun. Therefore what dala I blank this is what unplanned jechuudha. Unplanned ta'e dhufuu dhabuudha possibility jechuudha dhiifama possibility jechuudha. Dhufuu danda'a yookaan dhufuu dhiisuu danda'a possibility jechuudha. Possibility taanaan immoo akkatti kan fayyadamnu maal jechuudha? Kan fayyadamnu meetii jechuudha. Meetii fayyadamuu dandeenya yookaan immoo mee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Possibility taanaan maaliif dhufuu yookaan dhufuu nan danda'a? That shakkii qaba. That dhufuu yookaan afuu yookaan ta'uu danda'a. Gochaan suni gochaan kun yoo akkas ta'u meet or mee fayyadamna. As keessaa kan qabnu meetii dha moo meedha? This mee jechuudha. Diirra kan jiru. The answer is D ta'a jechuudha. As may is used to express possibility ibsu kan fayyadu which fits the context of the speaker attendance being uncertain. But kanadha jechuudha. That attendance yookaan dhufuun iseedha maal miti yookaan dhufuu isaa murtaa'aa miti jechuudha. Due to the weather haala qilleensaatiif jechuudha. Okay, don't give them time. Okay, yeroon kenniniif. Blank their plane arrives. Bakka duwwaa plane isaanii yookaan xayyaarri isaanii ga'eeni have them under arrest. To'achuu qabda jechuudha.
Okay, and the rest of the process will continue. Erga sanati process yookaan adeemsonni yookaan ergasii itti fufuu danda'a. Garuu akka naggayin jechuudha. Akka plain naggayin kan jedhuuf maal fayyadamna? As soon as kan jettu kana fayyadamna jechuudha. Soon before, sooner after, immediately sun hin jennu jechuudha. As soon as soon as jechuun akka kana ta'in akka wanti tokko action sun immediately akka ta'in kan ibsuudhaaf as soon as fayyadamna jechuudha. Okay, as soon as is due to indicate that one action should happen immediately after another. Action tokko erga action tokko ta'e immediately yookaan akka wanti sun ta'in ta'uu qaba kan jedhu kan nu agarsiisudha jechuudha. Immediately soon hin jennu fayyadamnu jechuudha. Asitti kan fayyadamnu siidha jechuudha. The answer is siidha jechuudha. The next question. I didn't do intentionally jechuun itti yaadee hin goone jechuudha. Didn't dha waan ta'eef laata akkas hin goone kaleessadha. Okay, but I know she got very angry. Blank me. Okay. Ani itti yaadee gochuun dhabaadhillee isheen immoo anaa wajjin aartee jirti jechuudha. I will apologize to her anyway. Maali yoo ta'u yoo maal ta'eyyuu laata dhiifama nan gaafadha. Hundaafuu asitti ilaala. Maal fayyadamna? Ati fayyadamna immoo by me, with me, upon me, which is correct. Yeroo akkasii angry jennee jechoota wantoota lama fayyadamuu dandeenya. That at jechuus hin dandeenya, with jechuu dandeenya jechuudha. Lachuu fayyadamuu dandeenya. Garuu lachuu fayyadamuu dandeenya gaa jennu lachuun guunna jechuu miti. Maal ta'uu qaba? Ati yeroo jennu tingii wajjin fakkeenyaaf yeroo wantoota lubbuu hin qabne fa'aa yeroo ta'u kanneen akka animaalii fa'i wajjin yoo ta'e ati fayyadamna jechuudha. With kan jennu with human yoo ta'e nama kana fayyadamna with fayyadamna jechuudha. Kanaafuu asitti eenyudha? Me anaa wajjin. Angry with me an maalidha? Namadha jechuudha. Human jechuudha. Therefore angry with me jenna jechuudha. With me. Because nama advantage C the answer is. The next question, if you are not sure of how much he earns, amma makkan argatu maallaqa makkan argatu yoo beeku abaate yookaan shurii yoo ta'u abaate yookaan immoo that yookaan beeku dhabaate ta'e blank do you need to make a guess. Okay, if you are not sure of how much he earns, amma inni gochuu argachuu yoo beektu yoo ta'e maaltu akka tilmaamutti si cannaqe maaltu si tilmaamsa hin tilmaamni dhiisitaafu jechuudha. After all that will hurt his feeling. Okay, after all that will hurt his feeling. Kun immoo feeling isaa yookaan miira isaa miidhuu danda'a waan ta'eef erga hin beekne maaliif iyyuu dhiphatta kana gochuutti maal si dhiphise. Kanaafuu maal gochuun qabdu kana gochuun qabdu. Kanaafuu asitti maalidha? Blank do you need? Why do you need jechuudha. Gaafata. Why do you need? Maaltu si barbaachise akkas gochuu? The answer is C ta'a jechuudha. For what? Injani jechuudha kunis. For what jennee kaane reason tu inni ta'a jechuudha. For what reason? Kanaafuu asitti immoo for what inni reason jechaa oolu caala isee gabaabduu waan maaliin fayyadamnu. Kanaafuu C dha jechuudha. For what jennee reason sababa maal sababni isaa kan jedhamu. Kanaafuu C ta'a jechuudha. Why is used to ask for reason? Sababa gaafachuun fayyada which fit the context of questioning the need to make a guess. Despite blank all the questions in the exam correctly, he is not one of my top students. Top student yookaan barattoota honko keessaa warra toppii miti. Utuma maal ta'e illee utuma bakka duwwaa ta'e illee. Laala asitti despite itti aansine yeroo hundayyuu laala despite itti jira taanaan kan itti aanee dhufu ing verb. Okay, ing dha jechuudha. Kanaafuu asitti answering as answer basis. Kanaafuu ing jedhanii murteessine deebisa. Kanaafuu the answer is A ta'a jechuudha. Okay, despite is followed by gerund jechuudha. Gerund or ing dhaan jechuudha. Yeroo hundayyuu kan ittiin fayyadu verbi gerund dhaan. Gerund kan jennu immoo warra ing kanadha jechuudha. To show contrast between two ideas. Yaadonni lama contrast ta'uu kan yaadonni lama garaagara ta'uu agarsiisuudhaaf despite yommuu fayyadamnu maal goona gerund dhaan hordofsiifna jechuudha. Gaaffiin itti aanu sentences comprehension dha. Sentence comprehension yookaan immoo hiika askeetu sentence comprehension keessatti sentensi nuu kennama yookaan immoo himatu nuu kennama jechuudha. Hima nuu kenname sana comprehend goona jechuudha yookaan immoo hima nuu kenne sana hammam hubanne hima sana kan jedhu kan ittiin safaramudha jechuudha. Okay, gaaffiin jalqabaa akkas jedha. 49 whether you go this time of the year is your decision. Okay, yeroo kana deemuu dandeessaa. Whether you go this time of the year is your decision. Yeroo kana deemuun murtii kan kennu. Garuu ati deemtus the weather is what anything but sunny. Weather yookaan haalli qilleensaa maalidha? Anything dha. Waan barbaade ta'uu danda'a jechuudha. Jechuun maybe qorraa ta'uu danda'a, kana ta'uu danda'a. Garuu but what sunny jechuun but not sunny.
sanii aduun hin jiru jechuudha. Hima akkasii sirriitti eegadha. Anything jennee anything sunny, anything but, anything jennee kaane anything kan jennu haalota hundadha jechuudha. Anything jennee kaane as keessatti kan nuyi fayyadamnu not at all jechuu fayyadamna jechuudha. Kanaafuu asitti not sunny jechuudha. Haalli qilleensaa baay'een ni jira yeroo kana sunny hin ta'u jechuudha. Therefore laala the weather is very sunny. Very sunny no very sunny miti. But not sunny jechuun asitti kan inni agarsiisaa jiru maalidha jechuudha. Sunny yookaan aduun hin jiru jechuudha. Okay, you can go there this year and enjoy the weather. Haala qilleensaa enjoy gochuu dandeessa jechuudha agarsiisaadha. No. The weather this time is terrible. Terribly on jechuun nu agarsiisu hin jiru as keessatti. Terribly yookaan terribly miti jechaa hin jiru himni kun maal jechaa jira? Everything anything dha. Haalli qilleensaa yeroo kana waan barbaade ta'uu danda'a. Sunny miti malee. The weather this time is not sunny at all. Yes. Yes, yes, ta'a jechuudha. Okay? Kanaan guutuu dandeenya jechuudha. Okay, had we met him when he came, had we met him when he came, we could have convinced him. Had we met him kan jennu kuni asitti maaltu jechuu dandeenya? If we had met him jechuudha. If we had met him. Utuu quunnamne irra ta'eeti isa amansiisna turre, yaada sana fudhachiisna turre, convince goona turre. Okay? I am happy we didn't no, I am happy. Gammadaan namichi maaliifidha gaabbaa jira waan ta'eef ayiituu akkana gocheera ta'e kanaaf the answer is no. Unfortunately we didn't meet him. Yes, nuyi isa quunnamuu hin dandeenye. Therefore the answer is B ta'a jechuudha. We were away when kana wanta agarsiisu hin jiru. Therefore the answer is unfortunately we didn't meet him. Okay, therefore the sentence express regret agarsiisa about him not meeting him. Okay, quunnamuu dhabuudhaaf gaabbii agarsiisa jechuudha. So unfortunately fit the context. Unfortunately ni context kana maal gochuu danda'a jechuudha. Walitti fida jechuudha. Kanaaf iyyuu kana fakkaata paartii ittaanu isinii qabadheen dhufa. Hundaafuu viidiyoo kana please hiriyoota keessanii amma dandeessanii qoodaa amma namoota biraa akka inni gahu qoodaa isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabajaa. Nagaan naaf tura.